Namni doolaara 100 manaaj gochuu hin dandeenye doolaara 10,000 fi isaa olillee manaaj gochuu akka hin dandeenye beekuu qaba. Kun immoo namoota doolaara baay'ee galchuun forex tradingii hojjechuu barbaadaniifidha. Namoonni baay'een doolaara hedduu 1,000 haga 10,000 fi isaa olillee galchanii tradingii jalqabuu barbaadan ni jiru. Haa ta'u malee as kanatti wanti beekuu qabdan namni doolaara 50 yookiin doolaara 100 manaaj gochuu hin dandeenye doolaara 10,000 fi isaa olillee manaaj gochuu akka hin dandeenye beekuu qabdan. Sababni isaa rakkinni jiru baay'ina maallaqa qabdu otoo hin taane it is your mindset. Maallaqa xiqqaa qabdu irratti amaloota murteessoo ta'an sodaa, obsaa fi ariifannaa to'achuu hin dandeessu taanaan maallaqa guddaa yoo qabaatte immoo you destroy it even faster. Forex keessatti beekumsa ati qabaachuu qabdu guddina ati barbaaddu dursee dhufuu qaba. Kanaaf maallaqa xiqqaan jalqaba. Akka nama maallaqa baay'ee qabutti dursuun maallaqa xiqqaa qabdan doolaara 50 ta'e doolaara 100 to'achuu danda'a. Risk manaajimentii, disipiliinii fi paashensii maaster gochuu yaala. Yeroo maallaqa xiqqaa doolaara 50 yookiin doolaara 100 guddisuu dandeessan maallaqa guddaa doolaara 1,000 yookiin doolaara 10,000 handil gochuu akka dandeessan illee beekaa deemtu jechuudha. Ati maallaqa xiqqaa to'achuu dandeenyaan maallaqni guddaan si hordofeera.